Ashama argamuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaan isu neetworkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabnuun isinitti himamu. Ajjeefamuu Abbaa Gadaa Karrayyuu booda namoonni 20 olitti buuteen isaanii dhabame. Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boruu dabalatee namoota 14 torbee darbee ajjeefamuu waliin qabamanii kan turan. Namoonni biroo 25 ta'an achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin BBCtti himaniiru. Warra du'an obbaafannee amma warra kaaniif bo'aa jirra jedhu jiraataan obboleessi isaanii eessa akka jiru akka hin beekne himan. Roobii muddee tokko 2021 humnoonni mootummaa godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo addaa Kaarraa jedhamu jilli Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas qubatee jirutti erga marsanii booda namoota 41 qabanii deemuu jiraattota achii wabeeffachuun gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Namoonni kun bakka addaa Dhagaanolee jedhamu erga geeffamanii booda Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee namoonni 10 ajjeefamus jiraattonni kunneen miidiyaaleef himaniiru. Jiraattonnii fi maatiin namoota ajjeefamanii ajjechaa kana kan raawwate loltoota mootummaa humna addaa Oromiyaa ta'uu yoo himatan mootummaan naannoo Oromiyaa garuu akkuma ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa haqa namoota ajjeefamanii gara dabarsuuf ibsa waakkii baaseen haaleera. Ibsichi waa'ee namoota biroo Abbaa Gadaa Kadir Hawaas waliin ajjeefamanis ta'e waa'ee namoota qabamanii achi buuteen isaanii hin beekamne waan jedhe hin qabu. Namoota ajjeefaman kana waliin qabamanii gara bakka Dhagaanolee jedhamu geeffamanii kan turan namoonni biroo 25 ergasii eessa akka jiran akka hin beekne maatiin himaniiru. Namoota 41 qabaman keessaa 14 yoo ajjeefaman namoonni 2 miliquu kan himan jiraataan aanaa Fantaallee tokko namoota 25 afan achi buutee isaanii dhabne jechuun maddeeniif himaniiru. Namoota achi buuteen dhabame keessaa tokko wasiila isaa ta'uu kan himu namni sodaa nageenyaaf maqaa isaa akka hin dhaamne gaafate kun maatiin isaa yaaddoo guddaa keessa jiraachuu himeera. Manneen hidhaa magaalota naannawaa sanii akka Mataa Haraa fi Olanciitii darbees hanga Adaamaa deemanii iyyaafatan illee argachuu akka hin dandeenye jiraataan kun ibseera. Isaanis bakka biraatti ajjeefamanii reeffi isaanii bineensi nyaate jennee akka malee yaadda'aa jirras jedhaniiru. Jiraataan biraa obboleessi isaanii eessa akka jiru hin beekne ammoo yoo barbaacha deemne nutis ni hidhamna sodaannee taa'aa jirra jechuun haala nageenyaaf sodaachisaa ta'e keessa jiraachuu BBCtti himeera. Namoonni bakkeewwan garaagaraa irraa du'a gahii yookaan boo'ichaaf gara qe'ee Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dhufaa turan karaa irratti qabamanii hidhamaa akka jiranis maddeen keenya naannichaa ibsaniiru. Karrayyuun gaallillee yoo jalaa bade gadi ba'ee barbaaddachuu dadhabee jira jechuun jiraattonni dararaa ulfaataa jalatti ukkaanfamanii akka jiran kan himan immoo jiraataa biraa firrisaa humnoota mootummaatiin jalaa ajjeefamedha. Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee namoonni 14 kan ajjeefaman gaafa muddee tokko galgala yoo ta'u sirni awwaalcha isaanii muddee tokko ganama ture kan raawwate. Ergasii qaamni mootummaa dhaqee uummata dubbise tokkollee akka hin jirres jiraattonni himaniiru. Dhimma namoota achi buuteen isaanii hin beekamne irratti bulchiinsa aanaa Fantaallee poolisii godina Shawaa Bahaa fi biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuun BBC Afaan Oromoo gabaaseera. USA fi UK dabalatee biyyoonni 6 hidhaa sabummaa irratti hundaa'ee jedhanii yaadda'uu ibsan. Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdom dabalatee biyyoonni 6 hidhaa sabummaa irratti hundaa'ee jedhan Itoophiyaatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa waloo baasaniiru. Biyyoonni kunneen ibsa waloo isaanii kanaan gabaasaawwan hidhaa namoota saba irratti bu'uureffate jechuun mootummaa Itoophiyaa himataniin yaadda'uu himaniiru. Ibsa waloo kana kan baasan Ameerikaa, UK, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Deermaarkii fi Neezerlaandidha. Biyyoota kanneen keessaa gara caalu lammiileen isaanii magaalaa Finfinnee gadhiisanii akka baanis wadwaataa turaniiru. Ji'a dura finciltoonni Tigraay magaalota Dassee fi Kombolchaa to'achuu fi mootummaan labsii yeroo muddamaa baatiiwwan 6 turuu labsuu hordofee hidhaan namoota sanyii irratti hundaa'ee akka raawwataa jiru gabaafamaa tureera. Ibsi biyyoota kanaa yeroo mootummaan finciltoota Tigraay bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay qabatan irraa gadhiisisaan jira jedhee miidiyaa ofii bulchuun odeessisaa jirutti kan dhaga'amedha. Biyyoonni kunneen ibsa baasaniin gabaasaawwan hidhaa lammiilee Itoophiyaa saba irratti hundaa'een raawwatuun guddoo yaadda'uu himaniiru. Adeemsi kunneen gara caalu mirga idil addunyaa kan sarbanii fi ammuma dhaabatuu qabu jechuun ibsichi to'attoonni idil addunyaa akka daawwatan waamicha taasiseera. Miidhaa tuttuqqaa saalaa lola Itoophiyaa keessa adeemaa jiruun walqabatees biyyoonni kun yaaddoo qaban kan ibsan yoo ta'u kanneen lola keessa jiran lammiilee nagaa akkasumas hojjettoota deeggarsa namoomaa akka tiksan dhaamaniiru. Lolli kun waraanaan furmaatan argatu kan jedhan biyyoonni kun lolli akka dhaabatuufis waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'us gaafataniiru. Biyyoonni waloon ibsa baasan kunneenis aal duree malee dhukaasii dhaabatee mariin akka eegalu waamicha taasisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hammatee fi waliigaltee biyyaalessaa karaa siyaasaa fi seeraa akka tolfatan biyyoonni kunneen ibsa baasaniin dhaamaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee turre sangammaa ture. Qophiilee walabummaa Niwus Neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna.